rifeensi kiyya baay'ee haphiidha yookiin immoo baay'ee sissiidha. Naaf dabalee jira. Sinin jedha warroonni rifeensa akka kiyyaa gabaabaa qabdan siniif dafee yabbata sin dheeratasi. Akkasas sinin jedha wanni hin jijjiiramne hin jiru. Iddoo lamatti addaan baase maaf iddoo lamatti addaan baasa. Waggaa dibannu haala akka nuti toluuf malee biraaf miti. Ashamaa akka mul'atan fayyaa keessanii nagaa jirtu daawwattoota koo hundumti keessanii jiru nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Har'a ooyilii hojjechuuf deema rifeensaaf jechuudha. Innis maalirraa hojjettan zanjibila qorfudiidha. Qibaatiiwwan yookiin immoo ooyiliiwwan isaan kanaa waliin makeen hojjedhaa jechuudha. Asirratti nu jedha warra manaa daawwannu. Qorfudiin isa kanadha. Namni wallaaltan hin jira yaadu qorfudii yookiin immoo mismaar jedhu warri arabaa isaan booda zanjibila isaan kun maaldhaaf nu fayyadu jettan rifeensa keenya yabbinaaf rifeensa keenya jalaa haphateef nuuf gargaara. Yeroo miiccannu bichaadhaaf kana dibannee miiccanna malee hurgaa qaba foolii qaba jechuudha. Keessattuu zinjibilli hurgaa jechuudha. Miiccannee sa'aatii muraasa ofirra keenye dhiqachuudhaaf yoo ta'e malee dibannee deemuudhaaf hin ta'u jechuu barbaadanii. Akkasumallee ooyilii isaan kuni xiqqooshii foolii qabaatanii malee rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha. Kokonaadha. Ufni isaanii garaagarummaa qaba. Lamaanuu garuu kokonaadha. Garaagarummaa qaba sinin jechuu barbaade. Jabina rifeensa keenyaatiif akkasumallee dheerinaaf kanaaf nu gargaara. Akka rifeensa keenya nu jalaan ciccinneef caafessaa jechuudha. Miidhagina rifeensa keenyaatiif halluu isaa nu miidhagsuudhaaf jechuudha. Kokonaan baay'ee bareedaadha. Isaan kanaaf nu fayyada sinin jechuu barbaadani. Akkasumallee avokaadoo ooliin akkasumallee isaanii kunis rifeensa keenyaaf gaariidha. Iddoo argattanii bitattanii baay'ee gaariidha. Ooliin kun baay'ee bareedaadha sinin jedha. Hin jira dukkaana eessumayyuu dhabamu jechuu barbaadani. Akkasumallee suusikanaa kunis baay'ee gaariidha. Isheenis baay'ee bareedudha rifeensa keenyaaf. Rifeensa keenya baay'ee lallaaffistii. Qibaatni kun nama hundaaf tasmaama'uu dhiisuu danda'a yookiin anaaf an ta'e isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Yaala jechuu barbaadani. Akkasas sinin jedha waan hundayyuu yaalle irraa bu'aan arganna. Wanta nu miidhu hin qabu sinin jechuu barbaadani. Keemikaalawwan akkas keechaan qabu saamanta jennu kuni zinjibila nu fayyadamnu akkasumallee qorfudiinis waan hundayyuu akka hin baay'inatti yoo fayyadamne nu miidhu sinin jechuu barbaadani. Amma asitti nannaqadhee tanan hundumarraa asitti nannaqadhee tanan fayyadamaa jechuu barbaada. Waliin makachuu barbaadani. Qibaata gosa tokko doo fayyadamuu baannee gaariidha. Qibaata garaagaraa walitti maknee keessattuu yeroo miiccachuudhaaf jennee qibaata garaagaraa gosa garaagaraa walitti daballee doo fayyadamnee gaariidha. Isaanuma kana walitti daddaballee ji'oota hedduudhaaf ta'a. Warroota rifeensa baay'ina yookiin yabbina qaban yoo isaan dafee jalaa dhume malee warroota rifeensa haphataatiif yeroo baay'ee nu ta'a jechuu barbaadani. Rifeensi keenya immoo akka nu miidhaguuf warroon itti fayyadamtan hin beektanii keessattuu kokonaa kana foolii isaa jibbaa malee baay'ee bareeda rifeensa keenyaaf baay'ee miiccachuudhaaf ofirra tursiisanii miiccattu. Dibattanii hojjechuuf illee warroonni hindii dibatanii akkasumatti ittiin deemanii nuyi malee rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha. Akkasas sinin jedha amma walitti daddabalee sinin agarsiisaa sinin jechuu barbaadani. Asirraa itti xiqqashuushee maaliif baay'inaan yoon hojjedhenu gaariidha garuu gisee lama sadoon isaan amma hojjedhu kan hundi badde anan biraan immoo
hojjetadhu fi anan biraa jechuudha. Malee anata tokko hin dibadhu. Rifeensa keenya kunuunsin sababbiin inni dheerachuu diduuf hin jiru. Yookiin sababbiin inni nuuf yabbachuu diduuf hin jiru isin jechuu barbaadani. Kokonaa kanaan baay'een jaalladhee maaliif rifeensi kiyya badaa haphiidha. Amma naaf yabbachaa jira. Egaa haala kanaan waliin dabaleera hunda isaanii jechuudha. Avokaadoo, raayis hunduma oilii silitti agarsiise hunda isaa asitti naqadhee isaan booda har'aan kana dibadhu yookiin har'aan kana gara rifeensa qotoon jedhu maaliif sirriitti wallaa makuu zinjibilii akkasumallee qorfuudin jechuudha. Kanaafiyyuu qadaadee raawwadhee kanan yookiin guyyaa takka guyyaa lamaaf kaa'ee dibadhaa jechuudha. Walumaan laallaa guyyaa takka bichaan as keessa tursiise sun yeroo dheeras as keessa tursiisuu hin dandeessanii foolii akkas badaa hin qabu jechuu barbaadani. Asittan hin biiba. Akkasittis tuttuqxanii rifeensa keessanittis dibachuu hin dandeessanii fuuldura isaa karaa isin jalaa dhumeen jechuudha. Ani garuu hunduma isaan hin biiba asirratti jechuudha. Qadaadadhee maaliif kun rifeensa keenya hedduu hunda isaa wal luugaa jechaaf malee harka irratti naqannee dibachuun hin danda'ama. Kana fakkaata rifeensa gommaa dibaa. Rifeensi kiyya baay'ee haphiidha yookiin immoo baay'ee sissiidha. Naaf dabalee jira. Sinin jedha warroonni rifeensa akka kiyyaa gabaabaa qabdan siniif dafee yabbata sin dheeratasi. Akkasas sinin jedha wanni hin jijjiiramne hin jiru. Iddoo lamatti addaan baase maaf iddoo lamatti addaan baasa. Ugaa dibannu haala akka nuti toluuf malee biraaf miti. Akka wal luugaaf yeroo bakka hundayyuu jedhu. Kanaaf kanatti wal gaddaan baasne keessa isaa akkasitti ofiif wal luugaa harka nugaa dibannu sana wal luugaa lagaadhaan dhiisuu danda'a malee numa gaalleeni akkasi. Caaffisaa kanatti akkasitti. Akkasitti masaajii erga dibne fuullee kana agartan eewwa
baay'inaan rifeensa keenyaan dagannu yeroo dhabiisa bichaa osoo hin taane akka kiyyaa yoo ta'e online dhumara laal waan monda laaluudhaan rifeensa keenya dagannaa ansiriin jedha akkasi wanta yaalan jijjiiramne hin jiru ansiriin jedha warroon immoo uumamaan dheerina qabdan innis nu jala habbata uumamaan dheerina rabbi nu kenneeyuun of yaaluu baanne jechuudha rifeensa keenya haala gaarii yaaluu baanne nu jala habbatan namtu itti dibu bichaa qofa osoo hin taane akkasitti masaajii akkasitti itti dibne sana akkasitti akkasitti bakka lamatti dhaadhee buleen miicadha yookiin immoo sa'aatii takkas ofirra tursiisuu dandeessanii yookiin immoo dibattanii bultanii gizee hojii deemtan laazim dhiqachuu qabdan maaliif xiqqoo foolii qaba waan ta'eef laazim dhiqachuu qabdan jechuu barbaadanii saate barbaadan ofirra tursiisanii bihe garuu hojii wajjin walitti namaaf hin ta'u yeroo hojii deeman dibatanii deeman namaaf hin ta'u dhumni isaa kun caafi isaa kun jalaan ciccitu sirriitti qibaata qofe ta'ee nu jalaan ciccitu hoggaa filloo jechuudha goggogii saraan rifeensi keenya ciccita beektani akkasii Nasa kana si makkas ishimadin na ulit din. Kan fakkaata ofirra tursiistan miicadha agartan akka isinin jedha daawwattoota viidiyoon kun isin tole like naaf godhaa share naaf godhaa isinin jedha fayyaa naa ta'a.